haa ta'u malee bakka kanatti dhufee immoo maal jira akkan display gochuu fi documentii jennee write fruits jennee duwwaa goona jechuudha isuma gararraa kana. Ammas keessatti vaaliiwun isaa maalidha? Orangeedha. Asitti garuu sababii jijjiirreef gara maaliitti jijjiirame jechuudha? Bakka kanatti aappilii ta'eera jechuudha. Asii yeroo display ta'utti immoo maal ta'a jechuudha? Aappilii ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu amma yeroo asii refresh goonutti maal ta'a? Orange aappilii ta'a jechuudha. Sababiin isaa asii orangeetu ba'ee itti aansee immoo maaltu ba'ee? Aappiliitu ba'ee jechuudha. Haala kanaan vaaliiwuu isaaniis immoo cheenjii gochuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan maalidha? Fakkeenya variabilii tokko gara waan itti jijjiiruu ni dandeenya. Gara fakkeenyaaf gabaabamatti otoo gara kanaatti seeniin dura fakkeenyaaf variabilii array haala kanaan create gochuu ni dandeenya. Karaa biraa garuu maal gochuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf isa jalqabaa kana maalan godha commenting godha jechuudha. Kana booddee bakka kanatti haala kan biraatiin immoo akkamiinitu array haala kamiinituutu create gochuu dandeenya isa jedhuu fi inni kan biraa sila akkuma jenne asitti fruitii jennee new array jennee haala kanaan goone. Amma garuu bakka kanatti wanti nuun goonu maalidha? As keessatti wanta inni of keessatti qabatu sanattu as keessatti barreessinaafi jechuudha. Haala amma mul'ataa jiru kanaan. Kanaaf iyyuu fakkeenyaaf orange appiliyoon jedhee appiliyoon jedhee kunis maalidha? Arrayidha jechuudha. Array haala kanaanis gochuu ni dandeenya. Haala isa jalqabaa kana yoo fayyadamnes ni dandeenya jechuudha. Amma isa jalqabaa kana commentii godheerra sababiin ta'eef yeroo refresh godhutti 0 irra kan jiru maalidha? Orangeedha. Orangeetu display naaf ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu haala kanaan gochuu ni dandeenya jechuudha. Haa ta'u malee vaaliyochi keessa hin jirre fakkeenyaaf array duwwaadha kuni indeksiin isaa kun immoo tokkodha miti. Fakkeenyaaf 2 yoon jedhamu maal ta'a? Keessatti 2 jedheen asii refreshing godha undefined. Sababiin isaas keessatti wanti nuun define goone maalidha? 0 of 1 duwwaadha jechuudha. Indeksii 0 of 1 qofadha malee isa kana hin goone sababii ta'eef isa kana nuuf hin fidu undefined jedhee nuuf deebisa jechuudha. Kana malee immoo fakkeenyaaf variabilii fuunee immoo gara arraytti deebisuu ni dandeenya. Variabilii fuunee gara arraytti haala kamiin deebisna isa jedhu ilaaluudhaaf fakkeenyaaf array kana dhiibnee kana variabilii kana uumuu barbaanne. Variabilii kana uumna fakkeenyaaf variable kana erga goone booddee fakkeenyaaf kana goona. Kana erga goone booddee egaa amma kun variabiliidha. Variabilii kana immoo maal gochuu barbaanne nuuni? Variabilii kana wanti nuun gochuu barbaanne gara arraytiitu jijjiiruu barbaanne. Spliitii goona jechuudha kana gochuudhaaf immoo. Kanaaf iyyuu kana gochuudhaaf maal goona? Bakka kanatti maqaa variabilichaa dhoofna. Maqaa variabilichaa erga dhoofne booddee maal jenna? Mallattoo kana keenyee fruit dootti jennee maal goona? Spliitii goona jechuudha. Adda adda kukkunnaa jechuudha. Adda adda kukkun garuu bakka inni itti kukkutamu immoo itti himnee jirra? Itti himnee hin jiru. Haala kamiin itti himna ree? Bakka koomaan kun jiru kaasee kan biraa ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu maal goona? Koomaa kana keenyaaf jechuudha. Koomaadhaan maal godha? Hin kukkutaa jechuudha. Kana booddee wanta achi keessa jiru gara maaliitti deebi'a? Gara arraytti deebi'a jechuudha. Koomaa achi keessa jiru erga gargar baasnee booddee gochuu ni dandeenya jechuudha. Document fakkeenyaaf document dot write jennee as keessatti fruit jennee duwwaa yookaan immoo duwwaan godha. Indeksii jalqabaarra kan jiru orange jedhamti. Kanaaf iyyuu orange godha asitti addaan kuteera. Appilii godha asitti addaan kuteera kana godha jechuudha. Kanaaf iyyuu kun duwwaadha. Indeksiin isaa kun tokko kun lamadha jechuudha. Akka kanatti ergatee amma refresh yeroo godhu maal ta'a? Orange ta'a jechuudha. Sababiin isaa maaliifidha? Asii 0dha jechuudha. Yoo waan godhe appilii ta'a jechuudha. Haala kanaanis arraytti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Walumaa galatti array keessatti fakkeenyaaf variabilii gara arraytti akkamittiin deebisuu dandeenya kan jedhu, value array keessa jiran akkamittiin change gochuu akka dandeenyu, lengizii isaa akkamittiin akka change lengizii isaa akkamittiin akka bukkee ga'uu dandeenyu, akkamittiin akka display gochuu dandeenyu fi elementoota achi keessa jiran haala kamiin access gochuu akka dandeenyu fi xumura irratti immoo javascript keessatti array maal akka fakkaatu
walumaa galatti array keessatti wantoota garaagaraadha kan inni qabatu jenneerra daataa taayipiin isaa warreen garaagara ta'anis qabachuu ni danda'a jenneerra jechuudha. Kana fakkaata yaadaaf qeeqa qabdan koomentii gubbaa nuuf kaa'aa. Galatooma. Kutaa itti aanu wal argina.